Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan hunduma keessanii faa ta'u. Egaa ilmi Oromoo, intalli Oromoo, daa'imni Oromoo, armeen Oromoo, abbootiin Oromoo, jaarsoliin Oromoo, namni hundumtuu dhiiga Oromummaa kan qabu waa'ee Oromummaa isaatiitiif waa dalaguudhaaf, waan tokko hojjechuudhaaf, waa'ee sabummaa isaatii, waa'ee biyya isaatii, waa'ee eenyummaa isaatii waa hojjechuudhaaf, waan tokko uumuudhaaf, waan tokko ta'ee argamuudhaaf gorsa alagaarraa isan barbaachisu jechaadha. Yookaas obboleessi isaa Oromummaa keetiif kana godhi jedhee aganni isa kakaasutti taa'ee eeguu hin qabu jechuudha. Obboleettiin ka'ii kana dalagi, ka'ii kana hojjedhu jettee obboleessa kakaasuu hin qabdu jechaadha. Inni guddaan Oromoon yeroo ammaan kana kakaasaa himini kan inni barbaadu. Nama kaka'uu barbaada. Oromoon ofiisaaf iyyuu of kakaasuu qaba. Yeroo nuti itti kakaanee dammaqnee waa hojjechuu dandeenyudha jechaadha. Sadarkaan nuti ammarra jirru keessumatti karaa qabsootiin jenereeshinii lammaffaarra jirre dheeyyaadha. Sababiin isaa waggaa 100 dura Oromummaan akkas hin turre jedhee afaan guutee dubbachuu nan danda'a. Waggaa 100 kana keessatti waan sabni keenya keessa darbe an inni har'a waggaa 30 keessa jiru wanta waggoota 70 utuun hin dhalatin turan waggaa 100 duubatti yeroo achi deebi'u jechaadha. Waan tokko lafa kaa'uu hin danda'a. Oromummaan kan jedhu dhalatee ija naqatee firii isaa sana immoo dabarsee biqilchuu danda'eera jechaadha. Wanni aga ammaatti akka Oromoo keessa hin galin jiru garuu dachee Oromiyaa jedhamtudha. Dacheen Oromiyaa jedhamtu kun biyyattii keessattuu impaayeraa Itoophiyaa keessatti eessatti argamti? Kallattii kamitti bal'attee jirti? Kallattii kamitti dhiphattee jirti? Dur maal fakkaatti turte yeroo qubannaan Oromoo dachee sanarra qubatee ture jechaadha? Maal fakkaachaa turte? Dhiyeenya keessa qabsoon maal gadi fide? Ergii qabsoon teessuma lafa Oromiyaa jedhamtu kana waraqaarra lafa kaa'ee booda Oromiyaan garamitti adeemti isinitti fakkaata? Qabsoon kun Oromiyaa dhalchuu hin dandeenye haga ammaatti jechaadha. Qabsoon maal fideera? Jijjiirama afaanii, jijjiirama aadaa, ofiin of bulchuudhaaf tilmaama keessa akka uummanni galfatu taasiseera. Haga har'aatti kan inni hin dhalchin jiru bilisummaa fi dachee Oromiyaa jedhamtudha jechaadha. Dacheen Oromiyaa jedhamtu bilisummaan jechi jedhamu kun kan laphee daa'imaa keessa jiru, kan laphee nama guddaa keessa jiru, kan abbootii keessa jiru, kan harmootii keessa jiru, kan dargaggeessaaf dargaggeettii keessa jiru. Bilisummaan kun jechi jedhamu kun ta'ee tokkumaaf dhabe, ta'ee waa fakkaatu tokko, waan fuula uummataa dura dhaabbatee argamu tokko ta'uu hin dandeenye jechaadha. Otoo dacheen inni irra gadi dhaabbatu jiraatte bilisummaan sun ni dhaabama, ija naqata, hin daraara. Daraaree firii baafata, arcaafatee, baay'ifatee hundi akka isaatii dagaagsa ture jechaadha. Kana hundumaatiif uummata keenyatu hin qabsoofne? Qabsaa'atu qabsoon qabsoofne moo gootaaf jagna diina dura dhaabbatutu Oromiyaa keessatti hin dhalanne?
maaf dhibaman isaan kun lamaan maaf ilmaan Oromoo irraa fagaatan seenaa warra waliin boocan akkamittiin ilma Oromoo tokko seenaa hin qabdu maqaan keeyyuu kaleessa Oromoo hin jedhamu jedhee saba Oromoo tokko saba Oromoo saba bal'aa ta'e tokko biyya kan qabu lafa kan qabu seenaa kan qabu afaan kan qabu aadaa kan qabu bulchiisa ofiisaatii kan qabaachaa ture akkamitti har'a dhufanii arrabaan seenaa oliif gadi borcuudhaan akkamitti arrabsuu danda'an akkamitti irratti dubbachuu danda'an moo dhuguma uummata Oromoo jedhamutu hin jiru ture yookaas nutu soba yookaan jaras soba jecha dhibeen inni guddaan kan alagaan dhufee kana nuun jedhuuf tokko lafa qubannuu qabnu waan irra qubannu karaa fedhaniin dhufanii dhidhiibanii irraa nu baasu lafa taakkuudhaan safaranii nuu kennu kun jechuun biyya ormaa irraa dhufe sirratti bulchiinsa ta'a yeroo ati baqattee biyyaa baatu si ordofe basaasaa si duukaa irra miidiyaa sirratti jaala gazeexaa sirratti dubbisa adeemsa kee ordofa sochiin uummanni socho'ee walitti qabamuudhaaf yeroo inni ka'u balaawwan gurguddaa uummata keessatti dhalcha arrabaan nama baay'ee hidhachiisa jechuudha isa kaan ni gowwoomfata isa kaan ni bitata kan bitamtan baay'ee kan gowwoomfamtanis baay'eedha jechuudha namoonni akkasii kun arrabsamuu qaban sababiinsa kaayyoo diinaatti makamanii diina fakkaatanii waan diinni ta'anii keessaa as ba'uun immoo waan tokko waan ta'eef jecha ilaalchi keenya inni guddaan arrabsoo diinni nu arrabsu keessatti of arguu danda'uu qabna jecha diina keessaan dabarsinee lafa ilaaluu kan danda'u agartuu uummachuutu nurra jira siyaasa saayinsii isa alatti barannu inni biyya keessatti muuxannoon warra keenyarraa qooddannu harka dhibba keessa harka 99 isa an kitaaba keessaa dubbise irra ni caala jaallattanis jibbitanis tooftaan durii ilaala tooftaa har'aa inni har'aa waraqaadhaan warreeba inni kaleessaa garuu sammuudhaan wal ijaara beekumsa irratti hundaa'a dhugaa dhaaba dhugaa jala taa'ee mari'ata inni har'aa immoo dhugaa gadi dhiita kijiba dhaaba kijiba daraarsa kijiba ija godhachiisa kijiba wal horsiisa kijiba hobobsiisa teessoos akkasitti fudhata maarree kanaaf sababa kan ta'e anamoo si'imoo isaanimoo isheedhamoo isamoo eenyu sababa kan ta'e isa jalqabaa ofan gaafadha yeroon deebii ofii kootii argadhu obboleessattan hima obboleessi hollaatti hima nutu wal taane saba uummata keessaa baanetti himna uummanni wal ta'ee jennaan immoo tokkummaa isa jedhu kana uuma jechaadha tokkummaan kun isa oduudhaan walitti ijaaramu natti fakkaata inni waan anne kana gurguddaa lamaan biyyaaf bilisummaa kan jedhu kana kan dhabne tokkummaa isa jedhamu kana jechaadha tokkummaan kun maali nu tokko taaneerra jecha jedhu yeroo hundumaa dhaga'a Oromoon tokkoome jecha jedhu yeroo baay'ee dhaga'a
Yeroommoon keessa gadi bu'ee isa tokko miti dhaqee makamu wal borceen arga. Achi makamee as makama. Tokkummaa jechi tokkummaa jedhu kun har'arraa warri viidiyoo kana dhaggeeffattan isiniif galuutu irra jira. Hubachuu qabdu. Profeesarris barreessaan kitaabaas isin warri jechaan hiiktanii barsiistan hojii keessan gonkumaa dagattaniitu. Gonkumaa dagattaniitu. Nuti warri waa isinirraa baran warri kitaaba keessan dubbisu gonkumaa hojii keenya hin beeknu. Yoo isin barreeffama keessan keessatti tokkummaa jettanii barreessitan ani inni dubbisu immoo tokkummaa miirri jedhee isin gaafachuun ga'ee koo ture jechaadha. Ga'ee dubbistootaa ture jechaadha. Miirri tokkummaa waldaan hawaasaa miirri. Miirri waldaan hawaasaa tokkummaan hojii hojjetaa jiru. Miirri afooshni tokkummaadhaan hojii hojjetaa jiru. Miirri dhaabni tokkummaadhaan hojii hojjetaa jiru. Miirri Oromoon dhaaba tokkummaadhaan dhaabbatee wanta tokkummaan hojjetamu irratti wal faana bobba'ee jiru. Kana gaaffiin koo ofii koos isa kaanis ana akka nama tokkootti boo'a. Obboleettiin koo akka nama tokkootti boossi. Obboleessi koo akka nama tokkootti boo'a. Armeen koo achi akka nama tokkootti boossi. Abbaan koo achi akka nama tokkootti boo'a. Eessumni koo achi boo'a. Adaadaan koo achi boossi. Ilmi wasiila kootii achi boo'a. Wasiilli koo achi boo'a. Ayyoon achi boossi. Abboon achi boo'a. Akaakoon achi boo'a. Akkoon achi boossi. Hundi keenya boonna. Hundumti keenya immoo wal koman. Gara migaa kan keenya. Miirri tokkummaan nuti jiru. Waan boonyuuf waan tokko. Waan wal komannuufis waan tokko. Kottaame. Ati ba'a. Ati dhihaa. Ati kaabaa. Ati kibba. Ati giddugala. Tarii immoo xiqqoo bubbullee. Ati kibba ba'aati. Ati kibba dhiyaati. Ati kibba ba'aati. Akkas jechuuf deemna jecha. Lakkisaa jiran. Lakkisaa. Lakkisaa. Yaa Oromoo. Yaa sabaa. Yaa nama biyya barbaadu. Yaa nama bilisummaa barbaadu. Beekaa. Yaa Profeesaraa. Yaa barreessaa kitaabaa. Yaa Dooktaraa. Yaa abbaa seeraa. Yaa seera hiikaa. Yaa seera tumaa. Bakka jirtanitti isinittan hima. Na dhaggeeffadha. Na dhaga'a. An nama xiqqaadha. Beekumsi koos hamman keessan hin qabu. Ilaalchi koos hamma keessan hin qabu. Garuu mul'atan na keessa jira. Kaleessa buddeen gaarii naa kenname dhiisee Oromummaa kootiif jecha cabe. Bakka gaarii naaf kenname dhiisee Oromummaa koof jecha cabe. Cabuun sun immoo na xiqqeesse. Amma namaan akkan dabaree taa'ee dubbadhu nan goone. Ana qofa miti kan na fakkaatu ilmaanni Oromoo kumaatamaan jira. Dhugaan isinii ba'a. Nama dhugaa utuu qabu awwaalame. Nama dhugaa utuu qabu gowwaa ittiin jedhame. Mataa keessa kan gadi rukutame. Nama kumaatamaan of keessaa qabdu. Otuu mul'ata qabu. Otuu beekumsa qabu garduumiidhaan mataasaa kan gadi reeban. Nama meeqa qabdu? Meeqa dhabdan? Meeqa dhabna? Meeqa qabna? Meeqa immoo alagaaf laannee callisnee teenya? Lakkisaa. Lakkisaa yeroon isaa amma. Lakkii dhiiroo. Bara 2015 duubatti deebi'aa yaadadha. Viidiyoo ani waraabe. Namni 50,000 ol kan banee dhaggeeffate. Har'as lubbuun jirtu. Isinuma qabsoo keessatti har'as waa hojjetaa jira. Isinumatu har'as qabsoof tattaafata. Kan waggaa 3 har'aa
har'as qabsaa jira. Garuu taakkoo tokko fuulduratti deemaa jiru. Ni fiinna konkolaataa sa'a 6 sa'a 7 oofne halkan karaarra bulla. Halkan karaarra bullee mana galla. Halkan karaarra bullee manaa baana. Oromummaaf jecha. Nama meeqaatam keessantu jirtu. Hojii keessan addaan kuttanii kan deemtan. Barnoota addaan kuttanii kan deemtan. Nama meeqan keessantu jirtu. Maali bu'aan isaa? Maaltummoo akka nuti bu'aan buufneef nu xaxee wal gaafadhaa. Jecha tokkicha kana tokkummaa isa jedha. Oromoon garaagarummaa qaba. Oromoon adda addummaa qaba. Maalirratti? Akkamitti? Wal gaafachuu qabna mana keenya keessa teenye. Dhugaa dubbachuu nurra jira. Lakkii dhiiro. Lakkii dhiiro. Lakkisaa alagaan fakkaatina. Alagaan ta'ina. Alagaa ta'uuf hin yaalina. Dhugaa dubbadhaa. Oromummaan isiniif hin taatu isin hin baatu taanaan afaan keessan qabadhaa dhiisa. Sababiin isaa lubbuutu itti du'a. Lubbuun wareegamaa jira. Wal kakaasuu dhiisuu qabna. Yoo dhugaadhaaf bakka dhugaan jiru dhaabbachuuf hin dandeenye afaan keenya yoo irraa qabanne wayya. Dhuguma geggeessaa taatu dhuguma bulchuudhaaf deemtu baay'een keessan bulchiisaaf ka deemtan. Eessa bulchitu? Dhuguma miidiyaan isin ijaartan miidiyaa Oromoo gargaaruudha. Dhuguma Oromummaa miidiyaa guddisuudha. Dhuguma aadaa fi afaan Oromoo irratti kan fuuleffate. Kanan rakkisu. Kanan adda baafachuu hin dandeenye kanama tokkotti isa kana. Kalees yeroo mana hidhaa keessa jiru gootowwan achi keessatti argeef dhaga'eef warraa bare. Biyya ambaa keessatti waan ta'u gaafa sana quba hin qabnu ture. Achi keessa carraa argadheen as dhufe biyya alaa. Nan arge tokko tokkoon naman dur abdadhu cufa qaamaan bira ga'ee harkaan wal dubbisee afaaniin fuula fuulatti waliin haasa'e. Oromoon dhuguma bulchiisa beekaa qaba. Isin bira jira? Lafa isin jirtan jira? Inni immoo beekaa ta'ee dhugaatti waa hojjechuuf danda'u dhuguma bakki itti kennameera. Hojjedhu jedhamee waamameera ofii. Uummata waamtaniitu nama hojii isinii hojjetu gara waltajjiitti fiddanii eenyuun mee wal gaafadhaa. Namni bulchaa ta'u achi as yaa'u cufti. Gurmoo wal ijaaree dhufa. Gandaan wal ijaara. Amantiidhaan wal ijaara. Walitti hirkannaadhaan wal ijaara. Suusii qabuun wal ijaara. Buna walii danfisuu hin danda'u. Buna walirraa dhuguudhaan wal ijaaree dhufa. Jimaa waliin kan qabu jimaa waliif bituudhaan wal affeeruudhaan gara taayitaatti wal fida. Dhaqaatii bakka walga'iin jiru tokkotti eenyu akka uummataan filamee waltajjii irra taa'u tokko dhaqaa gaafadha. Uummata Oromoo isa kamtu geggeessaa isaa filatee akka inni qabsoo isaaf geggeessuuf nama teessoo irra kaa'ee jira. Kana natti hima. Nami kamuu natti himuu dandeessu. Kanaaf ilmi Oromoo kanaaf sanyiin Oromoo cufti inni alaas inni keessaas itti yaaduutu isinirra jira. Itti yaaduutu isinirra jira. Bulchii kan jedhamu. Geggeessaa dhugaa kan jedhamu. Uummanni dhiibee kan ol fiduudha. Mul'ata isaa ilaalee. Yoo nuti mul'ata isaa wajjin dandeettii isaa wajjin bakka inni itti hojjechuu danda'u tilmaamnee waliin mari'annee yeroo itti fudhannee ilaallee gara waltajjiitti yoo nuti hin dhiibin inni of dhiibaa dhufe. Inni karabaataa gosa garaagaraa jijjiirrataa karabaataa alaabaadhaan shoobame hidhatee ofiisaatii of filee asitti dhufe. Gaafa waa sirraa argatu si elmee
lafatti si facaase isuma deemaa jiru kana jecha. Afaaniin hanga waan isa ga'u argatutti sitti kijiba. Jechoota mimmiidhagoo ta'an kan harka surguchiisuu danda'u, kan lafaa si kaasee laphee kee dhaabuu danda'u waraqaa irratti barreeffatee dhufa. Kana hubadhu Oromoo kana hubadha. Yeroo beektotni keenya nuti jennu waraqaa irratti jechoota nutti dubbatan barreeffatanii gara keenyatti as ba'an. Jechoota mimmiidhagoo namoota mimmiidhagoo irraa bilbilaan walitti qabatanii haasaa walitti qabatanii ganda keessa jooranii waa walitti funaananii oduu walitti funaananii kan laphee uummataa rukutuu danda'u qabatanii waltajjiitti ba'u. Uummata kana garaa raasanii boorsaa isaa keessaa waa harcaasu. Ergi waan sana argatanii booda garam naqu qilee keessa galu ba'uu hin danda'an. Maallaqni isaanirra ciisa. Waadaan isaanii waltajjiirra dhaabatanii uummataaf seenan isaanirra ciisa. Waadaa sana ba'uu hin danda'anii cabsine jedhanii hin dubbatanii tooftaa garaagaraa jijjiiratanii akka gaararraatti naanna'anii gara bulchiisummaatti of deebisu jecha. Dhaaba tokko diiganii dhaaba tokko ijaaru. Amala namoota keenya akkanaati. Kanan amma dubbachaa jiru. Kun diina sana irraa kan baratamedha jecha. Muuxannoo diinaa iskoolaarshiippiin kan dhufe, baqattummaadhaan maqaa Oromoo himatee kan dhufe, maqaa adda bilisummaa Oromootiin kan biyya alaatti yaa'e cufti isaa qabsaadha jechuu hin dandeenye. Rakkatee kan ba'e jira. Lubbuu baraarfachuuf kan ba'e jira. Dhukkubfatee kan ba'e jira. Jireenyitti hadhoofnan kan biyyuma sana keessa baqatee ba'e jira. Inni garuu utuu itti tolu, utuu teessuma gaarii qabu, utuu barnoota gaarii baratu, utuu sadarkaa gaarii keessa jiru, jireenya caalmaa barbaachaaf as ta'e har'a geggeessa uummata Oromooti. Qabsa'aan isa fakkaatu hin jiru. Feesbuukii irratti goota Oromoo Naayiroobii Keeniyaa keessatti qabamee biyyatti deebi'e. Namni qabsiise, namni dhiisise, haga sadarkaa du'a isaanii keessatti kan harka keessaa qaba. Har'a geggeessaa biyya alaa keessatti Oromoo geggeessan keessa diyaaspooraa Oromoo warra geggeessan keessa nama tokko. Maal jettu sin kana? Lakkisaa waliin nyaanu, lakkisaa waliin dhiiksinu. Biyyi kun biyya waa budduseen hin bitamne natti hin fakkaatu. Biyya abbaa qabu keessa jira. Oromoon Oromoo dhiisuun dhaabbachuu tura jira. Arrabni arrabaan nama madeessu, jecha tokko jedheen tokko fidee kan nama madeessu saba keenya keessa faca'eera. Namoota muuxannoo akkasii fudhatanii gara biyya ambaa dhufanii waggaa 13 waggaa 14 dura biyya Ameerikaa kan dhufan gurguddoon beektonni warri saayinsii siyaasaa baratan warri yuunivarsiitii kolleejjiiwwan mimmiidhagoof jajjaboota keessa eebbifaman har'a geggeessaa uummata diyaaspooraa ta'aniiru jecha. Kaan biyyatti galuuf sagantaa baasu, kaan diinaajiin bilbilaan haasa'u, waldaa hawaasaa keessatti aboo qabu. Garamitti haasochoonu? Qabsoon garamitti haasochoonu? Maaf wal qoman? Maaf wal sodaachan? Maal wal doorsifnu? Keessi keenya dhiiga isa kaleessaa otoo dhiigaa jiru madaa irratti madaa baroota lamaan kana keessa nutti dabalan. Ilmaan Oromoo kan qaalii boriif abdiidha jedhaman 3,022 ga'aniiru jecha. Yeroo darbe kanan isinitti 2,842 ture. Dhiheenya kana keessa immoo irraa afaadamti isaa otuma wareegamu 322 ga'eera. 322. Maal kun?
kun eessaa dhufe maddisaa eessa du'i keenya maddisaa eessaa maddaa jira biyya ambaa keessa biyya keessatti nooraa du'aa uummata keenyatti baase riqicha du'aa itti ijaare boombaa du'aa itti bane lolaa du'aa akka inni itti lola'u taasise. Diinni kamtu cimaadha kamtu laafaadha kan jettu qaxaleewwan ilmaan Oromoo tokkoyyuu adda baaftee hin beektu. Kan beeku Oromoodha. Oromootu Oromoo diinaaf saaxila. Kana quba qabaadha. Kuni warri dhuftee afaan nutti haqattu baay'een ishee ilmaanni alagaa kan bitamte kan immoo kallattiidhumaan diinarraa nutti dhuftu miidiyaa irratti kanas baateen warrabsitu gadhummaa isa nu keessa jirus nurratti ilaalteeti. Oromoo waliin galuu nuun jedhu. Sababiin waliin galleef maali? Tokko garaaf bitama. Tokko immoo amalaaf bitama. Tokko amalaaf bitama. Tokko garaaf bitama. Kan garaaf bitamu waa walitti qabachuu barbaada. Maallaqa kuufachuu barbaada. Sooromuu barbaada. Duroomuu barbaada. Fooqii ijaarrachuu barbaada. Investimentii ciccimaa biyya keessatti hojjetachuu barbaada. Eeyyee argataniiru. Inni tokko immoo amalaaf bitama. Hin tuuta, hin dhuga, hin qama. Kun of mo'uu gaafa dadhabu. Of mo'uu gaafa dadhabu. Alagaatti firooma. Waan guyyaa guyyaa laccuu xixiqqoo itti akka darbatan oduu jajjaboo ta'an immoo keessaa maddisiifatu jechaadha. Kanaaf har'a feesbuukiin kan ilmaan Oromoo akka nuti wal abaarru kan nu godhe. Isa kana hubachuutu sinirra jira. Dheengadduma dhiyoo kana waan anaasa ilaala. Itti deebi'aa ilaala. Feesbuukii irratti waan baay'ee barachuu dandeenya. Waan baay'ee wal barsiisuu dandeenya. Yommuu ofii keenyaa wal barsiisuu dadhabne illee isa warri biyya biraa afaan biraadhaan walii isaanii barsiisan illee galagashinee isuma walitti himna. Bu'aa qaba. Ijoollee afaaniif aadaa barsiisna. Bu'aa qaba. Abacaadhaan yoo barsiiste bu'aa qaba. Lakkoofsa tokko lama sadii kan jedhu ijoollee daa'immaniif akka ta'utti viidiyoo waraabde yoo maxxansite bu'aa qaba. Aga asbaatee obboleessa abaluuta akkas inni kun akkana inni kun ishee akkasiidha ati ishee akkasiidha ati maal qabda kaleessa akkas kaleessa aartistii beekamaa jaallatamaa kan jajjuuf kan ol fuutee teessoo irra kaa'aa turte har'a moosumatti itti deebi'ee gadi fuudhee lafatti dhidhiita sababiin isaa waan inni dubbateef. Kanaaf min dogongora namni guddaan iyyuu namni beekaan iyyuu namni kaleessa galateeffamuyyuu yeroo inni dogongoraa waan tokko dubbatu itti dhattee sirreessuuf amala hin qabdu jechuudha. Si aarsa ni bambantanii dhufta walirratti dutta. Innis deebi'ee sitti dubbata kan isa gurmuun isa hordofu si jibba. Gurmuun akka kee immoo namicha sana jibbu immoo si duuba dhufee si waliin tumsa. Gurmuu lamatu uumama jechuudha. Gurmuun tokko immoo gidduu dhufee araarsuuf taa'a jechuudha. Gurmuu sadaffaa taa'a jechuudha. Bakka sadiitti adda cabna akka salphaatti. Gurmuun tokko immoo dhufee gidduu cillimee taa'ee isa garasii wal lolu isa sii wal lolu isa gidduu taa'ee araarsuuf yaadu itti kolfaa jecha. Gurmuu arfaffaatu uumama jecha. Gurmuun inni tokko immoo dhufee isa garanaas isa garasiis isa gidduu taa'ee lamaan walitti kolfu araarsuuf yaadu cufa sagalee isaanii walitti guura jecha. Gurmuu shanaffaatu uumama jecha. Gurmuu ja'affaan immoo isuma keessaa ba'a. Isa guurame sana walitti qabee hojii godhee bakka tokkotti kuufatee achi ba'ee diinaaf akka ibsaatti isati haariidhaan bambaltee asootu sana fuudhee kolfatti jijjiiree gara lammii isaatiitti geessee sitti kolfisiisa jechaadha. Gurmuu ja'atu uumame jechaadha. Gochaa nuti al tokko goonu keessatti gurmuu ja'atu nu keessatti uumama wadda. Otoo kanarraa of qusachuu dandeenye kun tokko yoo jiru tokkummaa kan jedhu kan isa dhugaadhaan Oromummaa jalatti hundaa'e ta'uutu irra jira jechuudha. Tokkummaa oduu dhiisa. Tokkummaadhaan odeessuun achi numbutu.
tokkummaa hojii uummadha. Tokkummaa hojii uumuu qabna. Tokkummaan oduu amma nu qabu baay'ee uumne tokkummaa oduu asirratti qabna. OMN hin qabnu. Achi qaanqee achi immoo TV Oromoo hinuma jira hundi achuma kee jira. Ammas ka biraa jira Bilisummaa TV kunis jira. Ilaala achi deebi'aati sakatta'aa ilaala. Amma immoo Kaayyoo kan jedhus dhufeera. Isaan kun cufti waan Oromoon keessa jiru, waan Oromoon dubbatu, waan Oromoo keessatti ta'aa jiru, waan biyya keessatti, waan biyya alaatti ta'u cufa nutti gabaasu. Ammaaf tokkummaan oduu warri jiran kun nu ga'u. Tokkummaa walii galanii isaanumti kun odeessaa isa qaban walii firanii kan OMN har'a dabarsu ONN irra deebi'uu dhiisuu qaba. Kan TV Oromiyaa har'a dubbatu TV'n OMN fi TV'n ONN dhiisanii isa kabraa hordofanii baasuu qabu. Isaan kun cufti walitti dabalamanii gabaasa walii firanii wal gargaaranii atachi maal argatte kan keenya kan argatte riippoortarri kee achi maal qaba inni kan keetii achi maal qaba gabaasaan Oromiyaa dhihaarraa maal fide Oromiyaa bahaarraa maal fide wal gaafatanii bilbilaan waliin ta'anii sagantaa gaarii gabaasa OMN maddi gabaasa ONN jedhanii madda isaa walii isaanii yoo godhatan diinni gaafas ni qaana hubadhaa. Diinni gaafas jarattii walii galteetti oduulee keessaa baasuu hin danda'u. Har'a OMN irratti walitti dabalamanii yaadaan wal qabatanii OMNs mana isaa qabatee ONNs mana isaa qabatee saatalaayitiidhaan illee utuu walitti hin bu'in qilleensa keessatti illee wal eeggachaa wal kabaja diina walirraa eegaa yoo dhaamooti uffata walitti qabaa qilleensa keessa balali'anii Oromiyaa dhaquu qabu oduu dhugaa fuudhanii Oromiyaa keessaas oduu dhugaa fuudhanii biyya alaatti balali'anii ilmaan Oromoo isa biyya alaa keessa jiru sana bira ga'uu qabu. Kana inni taa'ee tilmaama walitti hin bu'u. Maaliif OMNs TV'n Oromiyaas TV'n Oromoos hundumtuu maal jedhu o keessa jira. TV Bilisummaa kan jedhu amma tokko jira kan nama callume dhee nama lolu jibbina waan loluuf qaba nama dhuunfaati opinion nama dhuunfaati isa nama duuba bilbilaan wal hamaturra isa miidiyaa irratti kallattiin as dhufe abalu takkas jedhee abaaru sitti kolfaa kan sitti himu tarii si keessa dogongorri yoo jiraate ni sirreeffatta. Si keessa dogongorri yoo hin jiraanne immoo hojii hojjettutti amilee kee jabeeffatte itti hin cinnooftee fuulduratti itti fuftu hin qaanoftu jecha hin ceertu jecha. Ani sana kanan madaalu amma otuu ta'e gurmuulee akkasii kana walitti guurre waltajjii mormii cimaa tokko kan irratti wal morman kan irratti dhugaa bakkee baasan kan irratti isuma amma namoota nu keessatti ijaaramanii Oromoo keessatti ijaaramanii dhaaba bakka 6-7 adda adda caccabsan kana waltajjii irratti dhugaa bakkeetti baafte ila abal gaafa akkasii kana goote ceephoo kee buufan dhiisi kun diina achitti diina hojjetta waan akkasii kanaan hojjette kana hojjette yoo dogongortee ta'e deebii irra waltajjii irratti waliin jedhan uumuu danda'uu qabna. Akkuma biyya alaa kana maal beekna ni ilaalla. Kan isaan diibeet jedhanii maqaa moggaafatan. Waltajjiin sun waliin loluu beeka. Walitti hima dhugaa jiru. Dogongoratti qabdu sitti hima. Waan ati dogongorti sitti hima. Maaliif akka dogongorti sitti hima. Inni sii mormu akka inni sirrii ta'e sitti hima. Inni sii mormu akka inni dogongoraa ta'e sitti hima. Ati immoo sirrii ta'uu keessatti hima jechaadha.
gurmuuleen akkasii yoo walitti dhufanii waliin mari'atan rakkoon keenya barootaaf gudunfamee taa'aa ture hiikaa argata jedhee jaadhaan akka ofii kootiitti. Bareera argeera adeemeera teessoowwan gurguddaa kan Oromoon alalle seenee taa'ee hirmaadhee dubbadhee argeera jecha yoo dubbatte sin kabalan kan keenya inni biyya keessaa harkaan kaballaadhaan si joonjessa mangaagaadhee si jallisa yooti waan tokko dubbatte waan dhugaa. Inni biyya alaa diyaaspooraan Oromoo keenya immoo yoo ati waan dhugaa dubbatte arrabaan si waxa socho'uu hin dandeessu. Si cabsa. Otoo ati waan tokko hin dubbatin ilaa kun basaasaa diinaati siin jedha. Ilaa diinati ijaaree as erge siin jedha. Namichi sun garuu ofii ijaaramaadha beeki. Namichi sun siin jechuusa waan siin jedhu sanatti mindaa nyaataa beeki. Dursee sirratti artiikila barreessaa beeki. Otoo ati hin socho'in dugda duubaan funyoo sitti gudunfa. Uummata keessatti aja'aa dhufee si diba. Namni sitti dhufu cufti waan biraatti jettaati. Fooliin kee itti xira'a, itti ajaa'a jechuudha. Oromummaa walitti ajeessuudhaaf hanqaaquu ajeessaa kan baatanii yaa'an meeqaatama of keessaa qabna jechuudha. Kanaaf egaa waltajjiin mormii akkasii yoo nuu dhiyaate yoo nuu baname ilmi Oromoo dhukkuba isaarraa ni fayya. Jaallattanis jibbitanis. Ijaarsa Oromoo jecha tokkummaa jedhu jalatti ijaarsa Oromoo eessarraa jalqabe kan jedhuun isinitti argisiisuu barbaada. Ijaarsa Oromoo kan Oromoo durii. Ijaarsi Oromoo inni durii asirraa eegale. Eessatti guddate gadi. Ijaarsa Oromoo waggoota 45 keessa kan jiru ammaan kan yeroo teessan ilaaltan. Oromoon gaafa of ijaaru asitti akka Oromiyaatti of ijaare. Akka Oromiyaatti of ijaare. Oromiyaa. Akka biyyaatti of ijaare. Jaallattanis jibbitanis warri tooftaa siyaasaaf ijaarsa tarsiimoo siyaasaa warra beektan as keessatti of arguu dandeessu. Oromiyaa. Akkas jedhee yalga guddicha Oromiyaa guddicha. Oromiyaa guddicha akkasitti ijaare. Oromiyaa guddichaan ijaare. Wadha. Oromiyaa guddichi yeroo ijaaramu. Oromiyaa guddichi akkasitti yeroo ijaaramu. Maaltu dhufe? Oromiyaan bakkeewwan sadiitti addaan qoqqooda. Damee sadii baafate. Inni as keessatti akka Oromiyaatti ijaare akkuma isin beektan abaa'oo ture. Namni kamuu beeka abaa'oon Oromiyaa cufa of keessatti hammatee Oromiyaa guutuu ijaare qabsoo jedhee gadi ba'e. Hubadhaa. Jaarsoliin abbootiin warri kana keessatti hirmaatan baay'een lubbuutti dhabaniiru. Baay'een qaamaatti hir'atan. Baay'een immoo hanga har'aa itti cichanii waliin ama'uu jiru jecha. Maatii irraa citanii otuu yerootti baratan ittiin fayyadaman bosona keessatti rifeensi isaanii harri adii ta'eera jecha. Ilaalaa akka kana. Achii ba'e qabsoo kana abaa'oo kan jiru kana gara hollaatti gadi buusan jechaadha. Gara zoonii kallattiitti gadi buusan. Kan gara dhihaa hordofu ilaalaa hubadhaa. Gara dhihaa uummata gara dhihaa qoodama isaa ilaalaa. Uummata akkuma isin beektan uummata gara bahaa isa adda ta'e kan uume jechaadha. Uummata gara bahaa. Achiiti waan isin ilaaltan inni nama ajaa'ibu immoo uummata kibba bahaa ilaala. Gara kibba bahaa. Asumaa fuudhaati ilaala. Kibba bahaa. Wanni kun uummanni as kallattii kanarra jiru. Garanas hin qabu ture. Uummanni kibba bahaa kan jiru kun mataasaa kan danda'e qofaatti
wanna icciitii of keessaa qabutti of hireecha. Dhaaba keenya takkas Oromiyaan duraan ijaaramte guddittiin qabsoon Oromoo duraan ijaarame guddichi akkasitti adda qoqqoodame yaada namoota muraasaati. Sana booda inni gara kanaa yeroo jabaachaa dhufu zoonii kibba kanaatti dhaabotii garaagaraa ijaaree as ba'e jechaadha. Hubadhaa dhaabi as keessaa abaa jalaa ba'u baay'eensaa dhaaba as gidduu kanatti uumaman irraa madda cimaa kan qabudha jechaadha. Asitti warra ibsoo jedhu kanatti dhufee jechaadha. Hubadhaa laala wanni ibsoo jedhee uummanni keenya yeroo baay'ee haasa'u kun anaaf icciitii ture naan galle. Gara kanatti warri harkifatanoo maal uuman qaama ce'umsaa uuman warra kamiijin warra giddu galaa kana dabalatanii walitti hidhatee achi keessaa waa uumee kana keessaas waa butatee qaama ce'umsaa kan jedhu uume. Dhaabi guddichi akka Oromiyaatti ijaarame gadi caccabaa dhufe jechaadha. Qaama jijjiiramaa ta'e ibsootu uumame achii booda waanuma maqaa garaagaraatu dhufe ilfoonis dhufe achumaan itti fufe asuma keessaas gadi madde jechaadha. Atbaa'u dhufe innimtu adda adda babbade asii immoo deebi'ee gamana kana keessaa waa butate deebi'ee maal uume ODF uume. Isaan as gidduutti waa dhadhalan inni gara nattafe inni gara nattafe jijjiirama dhufe. Wanni kun wal mammake garri kun jijjiirama keessaa warri ba'an kana uuman. Warri kaan amma utuma fofolloquu garri kun amma akka dhabe irra keessa isaa dhufee gara kanatti waa mammakee jecha wal harcaase. Oromoon garatti goru wallaal amma adeemaa dhufanii kana keessaas kan ba'e hubadhaa laala. Kana keessaas kan ba'e as keessaas kan dhufe as keessaas kan dhufe cufti kun asii yaa'an hubadha. Kana utuun seeniin kan ba'e hin jiru. Abaa'oo utuun seeniin kan ba'e hin jiru. Abaa'oon yoomiyyuu kallacha bilisummaa isa nuti ittiin hidhamne ittiin duune ittiin cabne har'as ittiin du'aa ittiin cabaa jiru maqaan sun jecha qabsoo bilisummaa kan itti qabsaa'u eenyu Oromoodha. Kan qabsaa'amuuf maal bilisummaa fi warreen ba'an kun cufti rakkinni inni guddaan itti mul'atee natti fakkaata. Achi keessatti waan milkaa'uu dadhabaniif baay'een as yaa'anii yeroo ammaan kana immoo Oromoo leadership jedhanii dhufan jechaadha. Ani gaasa kanarratti rakkoon koo amma Oromoo leadershipiin asii ba'e. Oromoo leadership keessaa immoo asis siixatee achi siixatee anuu kanan keessa jiru anuu kanan itti makame anuu kanan waliin hojjedhu. Waldaaleen hawaasaa hedduun kana keessaa harka babaafatee bakkuma bakkaa walitti baba'ee asittis waldaa hawaasaa jira. Asis waldaa hawaasaa jira. Waldaan hawaasaa bakkuma hunda jira. Garuu waldaa hawaasaa keessa maaltu jira? Namni quban qabu. Waldaa hawaasaa keessa namootuma kana ijaaruu cufatu jira. Namni kana ijaaruu cufti waldaa hawaasaa kam keessayyuu jira jechaadha. Achi keessaa babaana jechaadha. Waldaan hawaasaa milkaa'uu hin dandeenye waan hojjetutti hubadha. Waldaan hawaasaa bakka hundumaatti ijaarame addunyaa keessa Oromoon cufti bakka jirutti waldaa hawaasaa ijaare milkaa'aatti hin jiru. Maalinni sababiinsaa waaliif waldaan hawaasaa yeroo waa jalqabu waan jalqabu sana xumuruu dadhaba. Sababiinsaa yaadi waldaa hawaasaa kanaa bakka tokko hin jiru. Waldaan hawaasaa kun bakka tokko hin jiru. Kaan dhaaba sana hordofa kaan isa kana hordofa achi keessatti wal fincila wal dhaba achi yeroo deebi'u wachitti yeroo deebi'u Oromiyaa keessatti immoo rakkoon addaa uumama. Rakkoon addaa Oromiyaa keessatti uumamu immoo kallattiidhaan eessa dhaqa waldaa hawaasaa biyya ambaa jiru kana dhaqee tuqa honneesaa tuqa.
konneesaa tuqa waldaan hawaasaa hin tuqama socho'uu dadhaba jechaadha. Achiin har'a achitti har'a Oromoo liidarshiip yeroo inni waa waamu bakka tokkotti immoo gomii kan jedhu immoo uumamee gomiin kun immoo bakka biraatti waamicha waama. Amma gomii fi Oromoo liidarshiippiin hunduu Oromoodha, hunduu nama baranne, hunduu nama barate. Maal ta'a yoo sagantaa kana sirreessanii gumiin inni waa'ee gadaa waa'ee bulchiinsa Oromoo kanaaf adeemu kun Oromoo liidarshiippii kana warra uuman warra tolchanii socho'aa jiran kana yookaan amansiise yookaan Oromoo liidarshiippiin immoo warra gumii amansiise tokkummaan Oromoo kun yoo dhugoome maal ta'a? Gara nagaa uummanni keenya amma otuma deemu rakkoon isaa amma maal ta'e? Kunis waldaa hawaasaati. Waldaan hawaasaa asis achis jiru eessas jiru rakkina guddaa keessa kan jiru maal amma waldaa hawaasaatu dhibee guddaa keessatti kufa. Yaadaan namni wal sodaata, wal caccabsa, adda adda wal hira, gandaa gandatti wal eessa, wal aamota. Waldaan hawaasaa rakkoo kanatu nu keessatti uumama. Waldaan hawaasaa biyyoota keessa jijjiiran egaa maal ta'u har'a waldaan hawaasaa kun wal hiru garaagarummaa isaanii gara biraatti wal deddeebisu wal keessa deddeemuu eegalu. Akkam ta'u waldaa hawaasaa dhiisanii asitti afoosha jaaru, asitti afoosha jaaru, asitti afoosha jaaru, asitti afoosha jaaru. Waldaan hawaasaa afoosha ijaaruu yommuu eegalu ganda gosatti addaan baba'a. Egaa kaleessa Oromoon Oromiyaatti akka Oromiyaatti of ijaaree dhaaba dhaabbatee yeroo as ba'u achiin booda Oromoon deebi'ee ofii isaatiif waldaa hawaasaa isaatii keessaa immoo afoosha gaafa ijaaru isa gubbaadhaa dura ijaarsa keenya Oromiyaa irratti eegale sana akka Oromootti akka Oromiyaatti isa wal ijaarre sana gara dhaabaatti yeroo as dhufnu akka gandaatti kan gargar caccabe sun achirraa immoo deebi'ee waldaa hawaasaa yeroo dhufu waldaan hawaasaa akkuma Oromoo garaagaraatti yeroo walitti dhufu waldaan hawaasaa immoo deebi'ee afoosha yeroo ijaaruu eegalu ganda gandatti afoosha ijaaru akka wal beekutti ijaaru. Inni gara ba'aatii dhufe maqaa Arar jedhuun of ijaara. Inni Wallaggaa dhufe maqaa Wallagga jedhuun of ijaara. Inni Giddugalaa maqaa Shawaa jedhuun of ijaara. Inni Booranaa maqaa Boorana jedhuun of ijaara. Inni Arsii maqaa Arsii jedhuun of ijaara. Baaleen maqaa Baalee jedhuun of ijaara. Inni Walloo hin dhaga'amu malee akkuma Walloo jedhutti Jimma akka Jimmaatti Iluun akka Iluutti of ijaara jechuudha. Yeroo kana rakkinni guddaan kan dhalatu. Yeroo akkasii rakkoo guddaan kan uumamu ijaarsi afooshaa akka ganda keessaa dhufneetti gaafa of ijaaruu eegalu ani inni Wallaggatti dhalate Wallaggaan tumsuu eegala jecha. Inni Arsiitti dhalate Arsii tumsuu eegala jecha. Inni Araritti dhalate Arariin tumsuu eegala jecha. Yeroo sana wanti jedhamu maal iddoo dhufa. Yoo namni dhaqee afoosha warra Arar keessatti ummata Arar keessaa miidhamaa jiruuf buusii buusuu dhaqee $10 yoon kenne inni saa'ibni koo achi keessa jiru immoo gaafa inni Wallaggaa rakkoon irra ga'e waa'ee Wallaggaatiif ani waa barbaadu buusii barbaadu dhufee $5 yoon itti kenne namicha isa $10 ani dhaqee itti kenne sanaan komachuu eegala. Amma maal taana? Gandummaanuu dhufuu isaati jechaadha. Gosatti wal deebisuun keenya nafu jechaadha. Afoosha sana keessatti wal dadhabnaan maal taana? Mana manatti galuun keenya waan hafu miti. Mana manatti yoo wal dadhabne qofaa ba'uun keenya hin hafu. Qeenxee ta'uun keenya nafu. Qofaa baanee qofaa galuu jalqabna jechaadha. Oromoo itti haayaa. Gamanumaan itti haayaa. Warri sochii akkasii keessa jirtan itti yaada. Afooshumaa ijaarame hin jenne. Dhaabimaa gargar caccabe hin jenne.
kaayyoon maaliif bakka beekatti adda ba'e hin jenne rakkoo inni dhalchuun dubbachaa jira. Rakkoo kanaaf immoo furmaanni maali? Ana tokkicharraa jalqaba. Si'i tokkicharraa jalqaba. Ishee tokkitti irraa jalqaba. Nuti tokko tokkoon of yoo amansiisne Oromiyaan akka Oromootti Oromoo tokkorraa kana barbaadde jedhee yoon itti amane ofan ijaara. Obboleessan ijaara. Saayiban ijaara. Hollaan ijaara. Afoosha dhaabbata jechuudha. Afoosh immoo wuufii isaatti Oromummaa isaatti yeroo hamanu hawaasa ijaara. Hawaasi immoo yeroo hawaasummaa isaatti amanu Oromiyaa gudditti akka Oromoo tokkootti ijaara. Tokkummaan Oromiyaa ijaaramnaan Oromiyaan biyya taati. Waan sirraa barbaachisu waan hiixachuu dandeessuuf jecha. Mana tokkotti waan tokko wal faana yeroo hiixattu mana sana daqiiqaatti ijaaruu dandeessa. Mana 100 ijaartee mana 100tti nama sadii taatee yoo waa hiixatte achi sensittu barabaraan hiyyeessa barabaraan kadhatta. Kana hubachuutu isinirra jira akka sabaatti. Wanni guddaan nuti daganne isa kana icciitii isa kana kan nu cabsisan ceephoof ceephaama wallaalle. Ceephoof ceephaamni nu keessatti fudhatama argachuu qaba. Dhaabi keenya adda cabe sun Oromummaa isaatiif jecha tokkummaa isaa mirkaneessuu qaba. Isa kijibaan uummata dura ta'anii uummatatti kijibanii deeman miti. Dhaloonni har'aa gad isiniin dhiisu. Dhaloonni har'aa carraa isiniif hin laatu. Dhaloonni har'aa akka kaleessa isiniin garaa walitti hin hammaatu. Kana quba qabaadha. Ana dabalatee rakkina nu keessa jiru baasnee walitti himuu qabna. Wal duba waa'ee walii dubbachuu dhiifne waltajjii bareedaa uumuutu nurra jira. Warri Facebook irratti baatanii wal arrabsatanii kun isiniin galu taanaan isin xiqqoo rakkina sammuu qabdu. Wadhaa rakkina sammuu qabdu bakka jirtanitti. Rakkoon sammuu immoo eessaa dhufa kan jedhu wanti dubbatamuuf wanta jedhamu sii galuu dadhabuurraati. Naa galuu dadhabuurraati. Ani waan haasa'e kun naa galeera jedhee naasa'a. Isa tokkoof immoo hin galle. Inni tokko immoo na caalaatti keessa gadi fageessee qubata. Lafan itti dogongora beeka jecha. Kottuu na sirreessi. Natti himi. Na barsiifadhu. Na gorfadhu. Na arrabsi. Sin arrabsu. Waan barbaade jedhe. Waan barbaade dubbadhu. Wanni na keessaa bahu waan nama arrabsu miti. Waan nama tokko miti. Waan isa dabe qajeelchuu danda'uun dubbachuu yaala akka ilma jaarsaatti. Kana Oromoo hin kolfinu hin gaddinu. Nuti rincicaa keenya jira. Gubannee argineerra, madoofnee argineerra, haa xiqqaatu haa guddatu sibiila qaama keessatti bahan. Itti dhiitne, itti cabne, qaamaatti irranne. Kanaan olitti nu madeessina. Nu gargaara. Dhukkuba keenyarraa akka fayyinuuf nu gargaara. Dhukkubni keenya immoo bilisummaa dhabuudha. Tokkummaa dhugaa uummata Oromoo gidduudhaan dhabuu keenya jecha. Kanaaf kabajaa Oromummaatiif hunduma keessan isa Oromoo gurgurus isa Oromoo ijaarus nan jaalladha. Ulfinan isinirraa qaba. Isinan kabaja, isinan galateeffadha. Jabaadhaa wal jabeessaa. Waldaa hawaasaa ijaara. Afoosha caalaa waldaa hawaasaa jabeessaa. Seenaa dhalootaaf galmeessaa. Ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'a.